Gareen mormituu pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii kan ta'e Birgeedar Namaduun garee shororkeessotaa jedhame. Gareen Birgeedar Namaduu pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii kuffisuuf biyyoota garaagaraa keessatti sochii kan eegalee ture yoo ta'e biyya Jaarmaniittis garee shororkeessaa jedhamee jira. Manni murtii waliigalaa Jaarmanii fi gareen Eertiraa keessatti waraana walwaliinii biyyattii keessatti hammeessuun miidhaa geessisaa jira jechuun hundeessitoota garee kanaa hidhuuf duulli eegalamee jira. Kanaanis sochii sakatta'uu manarraa manaa eegaluu kan ibse mootummaan Jaarman miseensota garee Birgeedar Namaduu miliquun iddoon isaan bu'an akka hin baramnes dhagahameeti jira. Manni murtii waliigalaa Jaarman baase kanaan lammiileen Eertiraa lakkoofsaan 17 ta'an maqaan isaanii kan hin eeramini biyyattii keessatti shororkeessummaa hammeessuu keessatti hirmaatanii jiran jechuun shakkamuu isaanii ibsameeti jira. Bara 2022 feestivaala deeggartoonni mootummaa Eertiraa qopheessan irratti waldhabdee uumameen poolisoonni Jaarman lakkoofsaan 18 kan madaa'an yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun bara 2023 keessatti walitti bu'iinsa garee Birgeedar Namaduu fi deeggartoota mootummaa Eertiraa gidduutti uumameen namni hedduun miidhamuun isaa kan yaadatamudha. Taateen akkanaa akka irra hin deebineef mootummaan Jaarman sochii to'achuu kan eegale ta'uu isaa fi ergasii booda haalli nageenya biyyattii tasgabbaa'uun ni dubbatama. Haaluma wal fakkaatuun biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti gareeleen Eertiraa keessatti jeequmsa kaasan jedhaman irratti tarkaanfii fudhatamaa jiraachuu Fataa Deelii Niwus irraa odeeffanne.